Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Dursinee mata duree oduu isin dhageessifna. Oduun jalqaba mariin araara KFO fi ABO fi akkasumas jaarmiyaalee hawaasa Oromoo garaagaraa xumuramee jira. Ibsa ejjennoo baasuudhaan kan xumurame yoo ta'u, kanarratti hundaa'uudhaan hayyoonni Oromoo hedduun yaada kennanii jiru. Jawaar Mohaammed Jaalmarroo akkasumas Dr. Tsaggaayee Araarsaa yaada kennanii jiru. Yaada kanaan akka hin milkaa'inis ibsanii jiru. Guutuu isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti lolli bifa haaraan ka'uu akka danda'u tilmaamee jira. Keessa fi alaan qophiin lolaaf taasifamaa jiru. Akkaan cimuu irraa kan ka'e mootummaan yeroo ammaa kana humna waraanaa hedduu gara kaaba Itoophiyaatti fe'aa akka jirus dhagahamee jira. Oduu kanas isiniin kenna. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Akkasumas oduu gara kibba Itoophiyaa irraa nu geetteen waraanni mootummaa daangaa Keeniyaa ce'ee haleellaa raawwateen namoota nagaa 20 yoo xiqqaate lubbuu galaafatuun dhagahamee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajji ka turani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Mariin araara ABO KFO fi akkasumas jaarmiyaalee hawaasa Oromoo hedduu hirmaachisi kan guyyaa 4 ture ibsa ejjennoo baasuudhaan xumuramee jira. Marii araaraa kana ilaalchisee hayyoota fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo hedduun yaada kennanii jiru. Kanneen keessaa kan Dr. Tsaggaayee Araarsaa, kan Jawaar Mohaammed fi yaada Jaalmarroo qabannee jirra isiniin kenna. Mariin araaraa kun gurraandhala 19 hanga 22 kan gaggeeffame yoo ta'u, ABO KFO fi jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo 16 kan hirmaachiseedha. Mariin kun yeroo xumurametti ibsa ejjennoo abbaa qabxii 6 baafachuudhaan kan ta'e yoo ta'u, muraasa isaanii akka itti aanu kanatti qabadhee jira. Inni tokkoffaan nagaa buusuu fi nagaa Oromiyaa tiksuudha kan jedhu yoo ta'u, kana jalatti haqni uummata Oromoo guutumatti deebi'u, bilisummaan uummata Oromoo deebi'u, nageenyi uummata Oromoo eegamu, lolli Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabbachuu kan jedhu fa'a kan of keessatti qabudha. Qabxiin inni biraa mootummaa ce'umsaa ijaaruu kan jedhu yoo ta'u, uummanni Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraataa ta'ee fi akkasumas bilisa ta'een mootummaa ce'umsaa waloo kan Oromiyaa ijaaratu qaba jechuun ijaaratu akkasumas paartilee siyaasaa Oromoo fi akkasumas qaamota dhimmi ilaallatu kan hammate ijaaratu jedha. Qabxiin inni biraa WBOn nagaa Oromiyaa keessatti buusuuf qooda guddaa akka qabu amanuun kanaaf WBOn bulchiinsa siyaasa mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa hundeeffamu keessatti yookaan jalatti itti gaafatamummaa fudhatee seera nagaa fi daangaa akka tiksu ni amanna jechuudhaan itti walii galanii jiru. Qabxiin inni biraa magaalaa Finfinneetii fi akkasumas daangaa Oromiyaatiin kan wal qabatu yoo ta'u, magaalaan Finfinnee seeranis seenanis kan Oromooti. Kan uummata Oromoo magaalaa guddoo Oromiyaati.